Mimaal jechuudha. Awoo yoonan sidii duniyaa ati irraan tan nugooti yoona lammatis basheesin nagarta. Yoona lammatis basheesin. Yoona lammata mataa keessan arras michoota nati dheengaddaas taan akkas gooteeti ariitee arras taan akkas gootee miti. Yoonan sidii duniyaa nagarta. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa fayyaadha. Waan nagaa fayyaa nagarre. Toftoota fi kabajamtoota duniyaatu jilchuullee illee barbaadu. Ni jijjiirraa chaayinaa kanas maqaa isaatis ni jijjiirraa. Duniyaatu birraa ni jijjiira. Duniyaatu eegoo hordaa kana kaafte nagarta. Laal atis jabaadhu. Waan ammatti jirtu kana anaafis yoonaan si dhiise yaa duniyaa yoonaan si dhiise rabbiin nan dhiise. Yoonaan si dhiise dalagaa itali daawwattoota kayyaarraan kana. Baay'een aare nooma daa'ima anaafis waliin ta'u jira. Ijoolleen taalee rafte. Wallahi mana kana osoo isin qaqqabee isin waraabee manni hundillee ijoolleen gisee dalagaa irra dhufu mana walii garagalchitee wal buqqeessitee wal qushaashistee manaan tartiibeessee firraa ta'ee dadhabbii wajjin dalagaa irra dhufe wanni jechuun jira. Ballo naafis sii ka dalagaa tana dalagi sii kaarraan tana michiyoo tana namatti godhee sii dalagaa ta'eeti yoon si dhiise awwasi waliin jiraate. Ballo duniyaatu iftuu jaartii warra qophaa'uutu nagartan boo. Anaastu walleenum jiyyoo ijoollee keessa teessee ijoolleen eeddeen anallee narraa nu goote daa'imman narraa sossobdee ijoolleen narraa kan qofannitu. Uskantal usatis. Egaa mee maal jechuudha. Awoo yoonan si dhiise duniyaa ati irraan tan nu goote yoona lammatis basheesin nagarta. Yoona lammatis basheesin. Yoona lammata mataa keessan arras michoota nati dheengaddaas taan akkas gooteeti ariitee arras taan akkas gootee miti. Yoonan si dhiise duniyaa nagarta. Nagarta dhugatti. Awas muka fanna mati guyyaa rabbi irraa nama dha'uu dhalaa tumuu waan ibsete. Yoonan si dhiise nagarta yaawati. Miskiina rabbi ijoollee keessa naateessi ijoollee konkonaa gootee fi aggaan dhufi mana narraa haxooyitee mana daa'ima kanallee narraa qabdu. Yaamtee akkas goote mana kiyyaggaluu dhiisiiti. Ilmaanii fi jinnii sii hundee kan duniyaa dhugaan sii maragete haadhalmaanii jenna akkana dalageeti haadhal awoo ati bakka ilmaan keetii jiruuf bakka nan jiru balbala baate ansaricha daawwattoota namicha balloo jettaniin kana namicha gurraacha bilaash gabbataa kana ka dubbii tana hunda dalage isa ka dhufee dheengadda osoo na dhukkubutiin dalagaa wal irraan kana dheengadda nama na tumsiiftee idallee inni akkasii namni biraan jira bira jiraachuu fi maal narraa irriftaa maal na gootan bira jiraatu maal na gootan hiigaa bal'oo maal na gootan yoo feete laal akka hima mataa irra kaadhu deebi dunuuma sanuu dhageesse garuu dalagaa irratti fi iftuu fi duniyaan daleetiin kana sii harka keessaa qaba sii daleesse yoo naa fi ati magaalaa kana keessa waliin jiraanne sar tuujii natti fadhu akkasuma na hojiisaa takkaanaatti si hojiisa bal'oo. Sii katana dalage yoo bo awoo sunu qofaa dhiiraan siin jedhe sii qoyaan tana waan michiyyoo tumsiisee irraan tana michiyyoo sana akkas goosee michiyyoo sana akkas mataa dhoosise sii nama biraati miti. Kalee waan jettee qottanii beekaa miti michiyyoo sana na aariyaa mana duniyaan itti galchu michiyyoo na aariyaa siitu michiyyoo sana akkana goosise malee nam tokko iftuu fi duniyaan if abdatanii waan michiyyoo sana yaamanii akkasuma goosan. Jiyoon kalee dhugaadhaan nama isii kutte bakka yoonidha. Cin dalagaa bakkaan dureen dalagaa rabeessan dalagaa san dhaqoo inni dhagatte kuttee ciin deebite. Garuu isiin arras arran dhufti osoo isiin dhufin karatti afaan baastee akkas goosistee jechuudha. Isii bisan bira kutte uffataa fi wanni dalagaa achiin akkuma ciin bu'u akka irra waatetti achi yaame miti. Saniin jechuu isiin fidadhee ciin dalagaa wanni jettee kutte dhiiga. Sin dubbii san dalaydee bal'oo si malee ijoolleen ta'ii dhalaaleen tun siitu akkas godhaa jeen malee dhalaaleen tun ifitti amantee waan san hin dalaytu dhugaan siima duniyaa jettanii ol qaqqabdan tana duniyaa maali tun baalageen jaarsiitu hin kabaju tun dhageessadhu jaarsisii kabajuu dhabuututu ilmaan ifiisii adda baase dhugaan isin dhageessanii. Arramoo deebitee michiyyoo san mataa baasisite dheengadda taanis akkas gootanii jilaariiti. Awwa duniyaa naafisi tokkumaan lafartan irra jiraata. Yeman keessa tokkumaa waliin jiraata. Yoo nan bakka ati jirtu si dhiise wulii bakka ati jirtu sanis si dhiifnaani dhuftee kana dalee deemite irra
yoon an bakka dhiirtu si dhiise hiyyi nagarta. Kana haadha ilmaanii mala baasee waan feetan ja'a waan feetan haadha ilmaanii kana carbe haadheetu carbe ana haadha ilmaanii kana irraan dalagu dhageessanii ilmaan kiyya kun waan tana laala mi maal taate nagaa fayyaan jiraachuu jirtu kun olaal takka wanti taateen jirtu. Gartee mana narraa haa xooyitee na duratti ijoolleedhaaf nyaata naa kan nutu malee hanga san akka duniyaa mana deebitu jechuudhaaf akkas daleetee bal'oo duniyaa yoo feete siin mana galfata. Dengedda akkasitti dhiira mana natti ergiteeti cinaachina cabsan. Dhageesse? Yaani khalees siitu dhufee duniyaan namni qabdu seete naa bira dhaabbata. Bira dhaabbachuu miti akka dallee shirjiin akka dalleeyaatti. Akka dalleeyaatti akka gidaara manatti shirjiin. Garaa kee keessa kaatu duniyaa wulii naafisidha. Walii tatteenya walaa sii walaa duniyaa walaa jaartii qobboodii jaartii isaa yoo dhorkate maaltuutu waa'ee xiyyaa keessa si naqe maaltuutu michiyoon mana fidee ijoollee bira kaadee waan jechu jiru maaltu si naqe. Duniyaan obboleettii ta'e taatee duniyaan gartees garaa si marartee duniyaan irraa daleetee duniyaan si marartee akkas daleetee iftu anaafis si'atis yoo namni miila keessa jira xarageen gartee hiji shaaraa kanarratti ilkaan teessirraa yaasin nagarta. Amaan dhaabbattee dubbattu san na argita wala gara naafeeti jabaadhootis waan irraa eegaleeti sana jabaadhu galatoon annama wala jeesisuudha siita akkas goosifte siita michiyyoo samanatti akkasitti lubbuu sii beeksisifte osoo lubbuullee baateera nama biraati siif bal'oodha malee nam tokko harka keessaan qabu nam tokkollee shakkuu nam tokkollee warra hin galu dhageesse. Miciyyoon fuula duniyaadhaan beektu. Dhageesse osoo fuula duniyaa beektu waggaa dura isin horseentu sanu waggaa teesse siifisiin wal beektanis hin beektu. Osoo niif waggaa dura teesse akkas jettu sanu shakkiteeti silaa kaatee deemti. Mana keessanii isii duniyaa hin beekne fuula isii duniyaa jechuu malee hin beekne ati bira teessee akkas godhattee siifi duniyaa wal beektanii hin beektu michoon. Maashaallah geelee teetiin nama tumsite morra. Dunia nama tumsite ana garta takka dunia semua fuudha takka bal'oo fuudha isinuma galfata malee ani hin galchu mana kiyyaatti hin deebitu mana kiyyaatti inuma hin deebitu duniyaa inuma dhageesse isin hordaa akkanaa gootee qotumatti yaaf isin akka dhaabbattee waan godhu dalaydee miti hiji laal yoo feetan mana keessatti galfattanii hiji akka waan itti akka makaddaatti fi walitti irratti galfattee yoo feetan siifi bal'oo dengedda dhiirratti ergiteeti ana tumsiifte san gubbaan dabarteeti kaannatti olee moo dengedda akkasumatti hanjame bal'oo manuma kiyya dhufe gumaarreen si godha baran si sodaa qaba ana si sodaa qaba anummaan qal'aa nati gartu kun shiishe si sodaa dhanna seeti naafitu wala garra akkuma ati ala wala garreetti san garte hiji aluma sani wala garra arrarra halkan namni jiru kana raayigale ballo atillee firraanee gaanis yoon firraa si dhorku baadde hiji wallahi billahi maali sinja dhageessa ballo anaafisi tokkuma jiraata dhageesse amma maatana hiji bakka jirtutti si dhufa bakka jirtutti si dhufa boonaa sodaa ta'e qaba na seete bootumaan na seetsa si khaagartee dhalaa tana itti ergi michoo tanatti si khawaan akkanaa tana daleessise tamam dhageesse duniyaa yoo feete si fuudha malee yoo feete si mana kiyyatti galfata malee mana kiyyatti hin galchitu nagartaa way anaa inatti Mante nduf termara, mante radu terba selarma, nduf neni, enyu duf, iftu dufe, tokko leen nduf ne, dalamu tanin fede, kanaataati, ni fakkotti ngam fede taatu takka hawwattoota, nama biraati namni michuu yoo kan godhe dhugaa fedhani miti, namummaan dubbii yaartii qobbooti sitti iftuu sitti qajeelche duniyaa fi inni wal mareetanii akkasitti iftuudhaan akkas goosanii bal'oo ammaan dhaqaaf, ammaan dawwalee ammaan dhaqaaf. Wallahi man daga yon ballo fra roku badde rabbuna ndizin
Halo. Halo. Eenyu balloodha. Nama ballo. Sawaati akkamitti kan na tuffatte balloo. Maali nagaani. Ay kare dhuftee na bira dhuftee akkas jettee viidiyoo kan waan akkasii sana itti jettee baastee irraan tani michiyyoo ijoollee anarraa qabdu jeen itila waan dalagaa irraa dhufa kun ijoollee mana walii garagalchitee akkana kushaashitee teessi ilmaan irraa wanni godhadhu wanni iftuu fi duniyaatti qajeelchitu maalati. Tolte hadoo bareedudha. Tolte. Tolte. Hay. يعني أتي خلاص وايد بلتي جالس بيها كجورا. سبرا ديو وربنا كلا. لا يكون هذا mana كيسي mana كل وربنا. dunia mana كل في mana كل وربنا. هذا mana كيسي كلا dunia mana كل وربنا. خلاص نمتشنا يجا تكني فيته خلاص ما نسيرو فقبي mana كيسي تشارر نيكا دو خلاص. dunia mana كيسي قل في تمام dunia mana كيسي قل في تمام mana كيسي تنقل في تمام نيكا دو الله. يوم فراس دور كده دبي أو بشانكوري تني فجأة خلاص تمام يلا نيجدو كلنا كي يهون واسع تنقرتا تاوتو هونو أكمل سنين جوتي لما تجمع خنا تيتو مجيو ده نجارة خنا تركي دوغان سنيما بلو ما تيتو مجيو ده تركي تمام أكمل رتة إسني مجيو أنا باس منا يركون كبو أنا باس يسن إسماعيل تكون كويس تمام دنيا يوم فده بلون لقى جني ما نتاعل فتو إيش ما نه دنيا ما نخجت نديبتو وأنا سنتيمي فتنا جالة ده فتنا جبا أنا في جولة جدو وأنا تك خلاص هونو نافسان نجا ولينجر